Kana kano. Mana anggaran nurun pergi ya? Azan jamala bamatu kalba majabata tati. Majabata tati. Lokale takoya. Anjakala majabata tati. Abi dalam banyak. Akan ada. Malu ya abi kita kita nak cipta. Malu bima tu kerja semula. Abshir. Matu orang ya gatisa, tanya nabi ya gatito, abi kena karantebi, samale wali jirajuni dandamu. Job busy. Erokena kadumani, naftanya usura kayu bimiti, ya abi kena. Ya madulon jama abi. Ya da ummata yake wani ramma ala jiran marati maje tubar bara dubar bi bakar ya wanga ina na ji kuni wanga hi wanga hi oromo ko faso tai wanga hi yasisa kesa ummat sabab sabab ili jira da marabi wanga hi kuni jira chulli yasani bi yasani akamit sinha kajar rati mari gole takuba ke nargi zifu Esatu, why am I the Kanaf? One Kanesopo, Namma Trate, one again the Kanaf. Oromo at the beginning of Tanyaga Kibun, one Kumata Sinkabu, Salpina Kena, Daphne, one Ijar in the Sanity, Ijarsa, Gada, Gatis Agada, Oromo Sanity, never at June, Barbachi Zada, somebody, Oromo, Kanesa Salpate. Asin nugahe, asin singahe. Ya abiyi, gatetini, naftanya jala digon kuni. Rabbi jaditi, amma koi kana bola ka jaditi. Abdi jaditi kara kale sasani tidebi. Hasa ke agenne si amanne si duka kane. Sidek garre, sik iyine, sik dule. Sidek garre, amma timu akasi balale fadal kodini. Kana boda kecha. Amma motumara majurukun jecha. Gadis Oromo sama gadis ni je. Gadis Oromo jalan tol kena jalan ini jalan. Gadis ni kuni mo gadis kana jalan tol ko mo Oromo tahu kau dah parti Oromo. Ama parti kuni mo tu you. Parti kente tinam tu ko bak kai federal kai ini muncul kedan dua jecha. Ama bakabuan gadis Oromo kana jalan tu berbeda. Aka parti saya itu. Wano tahu ni anda. Dama kamu kena bakabuan saya parti saya jecha. Gadis Oromo kesat tahu ni dan aka parti hera jadi ti. Akamit kunu gadis saya Oromo sanjala tahu dan daya saya. Laki, EPP ni gadis Oromo jalan serun dan desu. Tahu sindan dah gadis Oromo, tak Oromo di mana EPP timiti. Walu tu walu tu. Amma, nam sinu kudang tu berapa Oromo titi. Gadis ni Oromo kaya jalan ni. Oromo stah uskaba, Oromo ori tivide, Oromo dan hoggaram uskaba. Oromo biasa ni chance si argatte. Wabbo de option tama kesat isajalka baji isajalka ba kana ka oso ko video wagga dina mitorba nu nyaate nu fitte nu ejesa ka turte wagga matakatti Oromo furu dadamte wanna dirati wagga matakatti Oromo jecha jiraachu dadamte wagga dina mitorba oso Oromo ni sanji boso tresu oso isan rafiq aside ga gemme mboda umne eg asgemme mboda abson kun eg asinga hemboda wagga matakka Oromo jiraachu dadamtani मैं ODF यत्तनी गरीबातनी मकाजी जिरत्तनी ODF बसानी वग्गम तक कलम ओसो रत्तिन दलगिन अचुमा किले बून माबर बाचिसे अचुमानी मोतु जिरमु माबर बाचिसे रब्बी जदाती कजन
karaa Oromoo qulqullitti sanitti as deebi'aatii ishii saniin nu ijaaraa amma haala amma deemaa jiru kanaan nu wajjadha Oromoon saba biraatitti hin taruu saba biraatitti hin miidhu biyyattii san immootu nu miidhuu fi miti biyyattii san immootu nu saba biraa irratti humna taanee wakiil uf jalatti bulchuu fi miti akka nafxanyaan ummata uf jala bulchuu barsiisan nu bulchuu fi miti akka wayyaaneen immootu akkasitti ummata uf jala bulchuu barbaadisanitti nu immoo nama akkasii bulchuu fi barbaadu nuuf hin bulchine sabni birallee ufiin akka bulchu biyyattii san immoo akka waloodhaan waliin ijaarru waliin goonu nu taasisa malee warri OPDO kuni keessattuu warri ODF keessa jiru kuni akka gaariitti irratti hojjetee TPP jedhan ofirraa dhiisaniiti toibatanii dafaniitiin gaaddisa Oromoo jalatti wannoo fakkeenyaaf amma san qofa osoo hin ta'in haala amma jirutti jecha namichi amma lammaa Abiy jecha amaanaa uummanni kenna lammaa fi Abiyyitti kennate tiim lammaa kan jedhanitti jecha amma tiim lammaan kun hin jiru sigalee maaliif amma tiim lammaa waan jedhamu hin jiru duuba kana amma amaanaa kanaa akka deemuun deemaanii jiru yookaan immoo tiim onnoo jechaadha tiim Daani'eel Kibrat tiim Daani'eel Kibrat amma tiim Daani'eel Kibrat kana akkamitti amanee uummanni Oromoodha waan ofiitti kennate duuka deema kana boodatti carraan nuti qabnu maali wanni ta'uu dandeenyu maali amma haga filannoo eeggatuu qaba uummanni kenna maal gochuu qaba carraan jiru maali akka kiyyaatitti maaltu jira yoo billee taanaan inni nafxanyarraa mirgan eeggannus mirgan fudhannus nafxanyaan ufiitiifuu walii mirga kennuu hin dandeessu kaleessuma kanaa warra hogganootaati warra olfitti warra taayitaaf wal fixanii nafxanyaan mirga nama eeguu miti mirga ofillee nama eeguu miti kanaaf nafxanyaa waliinii hojjechuulleen egaa yoo mootu toibatanii as dhufanii itti ilaalla garuu gaa warra Abiyyi Kibratii kana maqaa isaarraa irraa hin beeku garuu nafxanyaadha hin barbaachiftu Oromoon ani kaa'amsi kiyya Oromoo keessatti warra ODP warri Abiyyiin jalatti ijaaramee jiriin biyya bulchaa jiru kanaaf haamsa barbaada haamsi kiyya si deddeebi'ee gaaddisa Oromoo jalatti walitti deebi'aa Oromoo humneessa biyya san nagaan bulchaa malee akkaataa akkuma deemtan kanaan biyyas bulchuu hin dandeessanii kaleessa toibattanii jenneetiniif isin duuka uttaallee kaleessa toibattan jenneetiniin isin duuka uttaallee waan waggaan deemi torban irratti gara hin dandagannee har'allee immoo as deebitanii immoo badii kaleessaa osoo hin irraanfatiin irratti immoo badii biraa dalaguudhaaf hin deeminaa kuni dogongora guddaadha daftaniitiniin karaa irratti as deebi'uun Oromummaa keessan galma keessan cimsatu ufii keessanii wal cimsitaniitiniin immoo achi bahuun waa guddaadha san malee wanni biraa hin jirtu san malee carraan biraa hin jirtu wal malee wan biraa hin qabnu kanaaf maaltu isin wallaalchiseetiniinidha wama wagga batakkatti keessa wal bittinneessitanii akkanatti diinaaf harka kennitan hin beeku keessattuu warri ODP amma isin keessattuu lammaa fi Abiyyi kaleessa akkaataa waliin mul'atteef har'a akkaataa waliin mul'ataa jirtu kun isin yaaddessu jara keenya kaleessa lammaan hoogganaa keessan ture har'a mootu yaada isin fudhattan keessattuu yaada Abiyyi deemu kana hin fudhadhu jechuun kun yaadaan garagara isin baasuun kun yaadaan garagara isin bahuun kennu keessan nafxanyaan isin bakka lamatti muruun isaanii injifannoo isaaniiti moo injifannoo keessan wallaahi nafxanyaan isin injifatte isin hin injifanne nafxanyatu isin injifate keessattuu masaraa mootummaa san warra marsee jirutu isin injifate kanaaf galma keessan ifadhaa warri ODP obbo Shimallis eenyu Taayyee Danda'a warri taayitaa gurguddaa qabdan keessattuu Taayyee Danda'a waa dubbatu Danda'a keessattuu gaa Oromoo Taayyee Danda'a siif waa hedduu taate ati gabaabatti seenaa san dagachuu osoo waan qabsaa'eef hin beeku uf jijjiiruu osoo hin ta'ini Oromummaa ta'e kaleessaa sanitti haasaa beeyna jedhaniitiin indigaa Oromummaa fokkisuun gaarii miti kanamni nama ufii hoo nama jaalatetu ambi nama jaalata namni ufii hoo nama hin jaalatini ambi isin jaalachuu hin danda'u egaa gabaabatti yaa
carraan biyya sanii maal ta'etti amma yaadni carraa biyya saniitti the next amma jechaan amma rakkoon haalli deemaa jiru kun amma haala salphaan eegaletti amma next amma carraan biyya sanii biyyattiin sun ittiin baatu maal taati amma fakkeenyaaf siyaasni kun bakka lamatti addaa wal qoode amma warri sabboontota viidiyoo keessa jiran waan kana furtaan jiran ifiifi maaliif ifiifiin Oromoo bakka hin bu'u gaafiin Oromoodha gaafii ofiin of bulchuuti gaafii abbaa biyyummaati gaafii Oromiyaan akka Oromootti Oromiyaatti jiraachuudha maaliif ifiifiin amma caffee Oromiyaa keessatti bakka bu'aa ta'ee jiraachuu hin danda'u maaliif walgahii Oromoo keessatti fakkeenyaaf ifiifii keessa nam tokko Sumaalirraa ka'ee Oromiyaa bulchuu danda'a haala isaaniitti caffee Oromiyaa kan jedhamu sanuu akkamitti wal deebi'anii taa'uuf deeman sigalee injiru wanni akkasiitu wanni akkas jedhamee taa'amu hin jiru maaliif dammaqa mokonnin wajjin teetti yookaan dammaqa mokonnin wajjin teettee afaan Amaariffaatiin caffee Oromiyaa geeffachuu hin dandeenye. Kanaaf Oromiyaa man jedhu sanuu haala siistamaa amma jiru kana caccabsuun taatu sun. Alla kiitaati gaafiin qabu maal jechuu jira kenna. Oromooni waggaa 150 gabroomeeti kun nuufaana yaa miti waggaa takka keessatti carraan Oromoon ofiin bulchu yookiin Oromooni hoogganaa ofii jaallatuun wal jalatti dhufee biyyattii san bulchuudhaaf kafi carraan argate waggaa takkatti amma tartee tana ummanni waggaa 150 bulche egaa nuhi waggaa takkatti keessatti wal diiguun kun qolichaa miti bara ammaan yaada fi ibsatee jira ka irraa eeynu as gargaree shimallisillee yaada fi ibsatu warri ODP akka jiruun yaada ofii kanarratti ibsachuu qabu yaada amma yaada biraa amma lammataa jecha kanarratti gaafii lammataa jetti amma fakkeenyaaf opinion jechaadha amma haala ODP amma jiru kun jechaadha sida amma seera federaalaa ka dura ture sani nuti fe'amee jiraa jedhanii jiran jechaadha sigalee amma seerri federaalaa sistemni federaalaa suni akka barbaadanitti oofachuu hin dandeenye amma ofii bulchaa jiranii gaafiin tokkoffaan akkuma ofii bulchaa jiranii maaliif akka barbaadanitti oofuu dadhabatan lammata ammoo paartii amma jaaran kana Mallas Zeenaawitu dizaayin godhee jedhama sigalee Mallas Zeenaawi dizaayin godheetiniin irratti hojjetee waggaa 10 jedhee mari'annee jedhan Mallas Zeenaawi gaaf dizaayin godhu san akka isaa ta'utti akka wayyaanii ta'utti dizaayin godhe akka Oromoo ta'u dizaayin godhe maaliif Oromoon akka ammoo warri opiniyoon kun akka waan amma ofii godhanii haala gadaatiin biyya bulchuu sistema seeraatiin biyya bulchuu sistema gadaatiin haala gadaatiin biyya bulchuu uummata hammachuu jedhanii uummata sobuuf deeman kanarratti maal jedhe kakki amma jecha Dr. Abiy illee dhagahee ture jecha waan akka jetti kanarratti wanni maqaan isaa ijaarsa wayyaanicha mootummaa wayyaana ijaaree saniin hin bullu kan jedhu jechuudha. Maqaa san jijjiiruu ta'ee Mallas Zeenaawi ijaare kanallee kanaayyuu Mallasitti waan Mallas Zeenaawi kana dizaayinii Mallas Zeenaawiiti wahdat kan jedhu sun jecha amma Abiyyi itti seenne kun jecha amma nu Abiyyi marraa dhageenye gabaabatti gahechuu barbaadu silaa yoo mootummaa qama akka kiyyaada kiyyaatti annama siyaasaatiin deemti akka yaada kiyyaatitti EPP kun osoo hin ta'ini waan Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoolee achi keessa jiran akka ilaallatutti ODF uf dagattee osoo uf dagattee osoo hin ta'ini uf dirtee osoo hin ta'ini haqamtee osoo hin ta'ini maqaa EDPR jedhu san jijjiirachuu anaaf maal akkiin qabu maqaa jijjiirachuu jijjiirachuu maal akkiin qabu amma kan jiru kan amma EPP jechuun immoo ODF EPP itti galuun anaaf seeraa miti namni siyaasa ani hin beekne kanaafuu hin fudhatamu ani Oromoodha yeroo Oromoo ta'e akka Oromootitti ibsuu barbaada kanaaf EPP ta'e akka Itoophiyaatitti saba sabiraatii fi waan biraa calaqqisiisuu hin danda'u mee gabaabatti warri ODF akka gaariitti uf gaafachuu qabaa wal gaafachuu qabaa as garagalee waan kanarratti sirriitti akka lammaa kanarratti balaaleffannaa baasuu qaba jedha akka yaada kiyyaatitti lammaa duuka dhaabachuu qaba jedha akka yaada kiyyaatitti walumaa jettan yaada kee kanuma yaada dabarsi yaada kee maal jettu haaluma jiru haalaan deemaa jiru kana raasaa jira Nuremberg wala agar. Aje oleh Naftanya dukke itti kaasna. Oromoo jabaan dhugaa isin jedha. Warra jallata kana dhiisa. Akkuma duuneetti duunee kaafe hafe
biyya teena bilisummaa baasuu nurra jira. Ijoollee teena warra biyya jiru hundi kenna waan qabnu duuneetillee lubbuu kennallee dabarsinee kennine kunoo agamma qabsaa jirra. Bilisummaa jenne bakka hunda bakkee namni hin deemne deemaa jira bakka hunda. Kanaafuu yaa Oromoo jabaadhaa ammas jabaadhaa dhiisaa wayyaanee kana dhiisaa ufii kenna deemne biyya teena bilisummaa biyya teena bilisummaa baasuu nurra jira.